Ashama harka fuunee hordoftoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun sagantaa CMN irraa isinii dabru sagantaa guyyaa irraa keessummaa affeerrannee qabannee isinii dhiyaannee jirra. Keessummaa keenyaan amma duraas al tokko isiniif dhiyeessinee turre. Ammas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaa keenyaan wal barnootaaf garuu xiqqasho waan amma durattu wal beeynaa xiqqashuma afaami raafli dha'ee fi gara sagantaa keenyaatti itti dabarraa jechuudha. Hayyee amadura asaasonni jira hedduu irra deebi'ee beeksisu waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Garuu namni haareen sagantaa ta'ee daawwatu akkana baruuf ani maqaan kiyyaa Faamii Musaatiin jedhama. Godina Harargee Bahaa Haramayaa keessatti daladdee achuma jiraachuu jira. Kanuma gaa. Hayyee xiqqashoo waa'ee barumsaa si hojjeteef namoota aaree akkuma jette sanitti namoota saniif. Okay. Barumsa waan addaatiin baradhe egaa waa'ee nageenyaa kanarrattis baradheetiin jira. Barnoota akkaataatti rakkoo fi dhibee garagaraatti furan kanarrattis baradheetiin jira. Hariiroo dhimma alaa irrattis baradheetiin jira. Hanga sadarkaa maasteraa jechuudha. Digirii dhallee barnoota Civic and Ethics jedhamuun eebbifamee jira Yuunivarsiitii Adaamaa irraa. Digirii lammaffaa ammallee kan biraa Yuunivarsiitii Finfinneetti barachaa jira jechuudha. Hayyee hangana jennaan ni ga'aa Faamii amma garuma sagantaa teenyaa dabarra. Sagantaa teenya jalqaba irratti mee gaafiin siif qabu gaafiin xiyyeetan jalqabaa biyya takka keessa dimokiraasiin jiraachuun ulaagaa maaliitiin beekamee fakkeenyaaf? Hayyee tole galatoomii. Akkuma atuu haastetti dimokiraasiin biyya takkaaf murteessaadha. Waa'ee dimokiraasii kanarratti waa hedduu jechuu dandeenya. Mee durarratti dimokiraasummaan tun maalii jennee haa dubbannu haa hiinu. Dimokiraasiin tun jalqaba biyya Giriikii keessatti uumame yaanni ayidiyooloojiin dimokiraasii kun jechootuma Giriikii lamarraayi kan inni fudhatame Dimo and Kratos kajaaniin jechuudha. Dimo jechuun uummata jechuudha. Kratos jechuun taayitaa yookaan bulchiinsa jechuudha. Jechoota lameen kan yeroo kallattiidhaan walitti deebifnee lafa keenyu bulchiinsa uummataa jechuudha. Dimokiraasiin kun bifa saniin biyya Ijipti keessatti dhalatee jechuudha. Gara biyya teenyaa kan yeroo dhufnee ilaallu ammaas hawaasa Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo egalitarian society jennaani hawaasa walqixxummaatti amanu hawaasa aadaa fi hooda dimokiraasiidhaan utubame qabu. Dimokiraasiin uummata keenyaafis haariyaa miti. Akka barreessitoonni tokko lafa kaa'anii jiranitti dimokiraasiin tun ardii Awurooppaa dura akka biyya teenya keessatti exercise godhamaa turte beeytoonni lafa kaayus ni jira. Kanaaf gara gaafii teetitti kallattiidhaan yeroo hin deebi'u biyya takka keessa dimokiraasiin jiraachuu fi jiraachuu dhabuusii maaliin adda baafannaa jettee. Kanaaf dimokiraasiin jalatti ulaagaalee gurguddoo hedduu qaba. Biyya takka keessa dimokiraasiin ni jiramu hin jiru jennee adda baasuudhaaf ulaagaalee irra dhaabbannee madaaluutu jira jechuudha. Kaduraa biyya takka keessatti hirmaannaan uummataa akka malatti kabajamee yoo kan jiraatu ta'e kun agarsiistuu sirna dimokiraasii keessaa tan duraati. Hirmaannaa uummataa yeroo jennu hiriira garaagaraa gaggeessuudhaan ta'uu danda'a. Walgahii garaagaraa irratti hirmaachuudhaan ta'uu danda'a. Filannoo irrattis hirmaachuudhaan ta'uu danda'a. Hirmaannaan uummataa murteessaadha jechuudha. Biyya takka keessatti dimokiraasiin akka jirtu agarsiisuuf yookaan mirkaneessuudhaaf. Halamadaati jireenyi dimokiraasii kan ittiin mirkaneeffamu yookaan jiraachuu ittiin dhugoomsannu keessaa universal suffrage waan jaaniinitu jira. Mirga qaama barbaadde abbaa barbaadde bilisaan filachuu jechuudha. Loogii takkaan alatti the right to vote without any discrimination kan jennuun san jechuudha. Loogiin takka osoo hin jirre mirga abbaa barbaadde gabbaatee filachuu danda'u yoo qabaatte biyya takka keessa dimokiraasiin akka jirutti fudhachuu dandeenya jechuudha. Asumarratti universal suffrage'n kun biyya hunda keessatti hin argamu. Amma fakkeenyaaf biyyuma haadha dimokiraasiitti jaamtee har'a akka fakkeenyaatti fudhatamtu biyya USA tana keessatti mirgi kun durumarraa'u hin turre jechuudha. Fakkeenyaaf heerri mootummaa isaanii yeroo 15ffaatiif hanga ammeen hin ta'initti bara 1870 irraa jalqabee gurraachi mirga kana ele. Akkasumas dubartoonni yeroo 19ffaatiif heerri isaanii gaafa ammeen ta'u bara 1920 booda jechuudha kan mirga kana eelan. Kanaafuu mirgi kun biyya hunda keessa hin turre.
biyya teenya keessaa akkasumatti turree jechuu bara dheeraadhaaf. Kanaafuu ulaagaan dimokiraasiin jiraachuu ittiin mirkaneeffannu keessaa kan lammadaa kanaa jechuu universal suffrage fayyadamuu kana. Sadaffaa irratti filannoo haqaa walabaa fi yeroo sii eeggatte jiraachuu sirna dimokiraasii karaa ittiin mirkaneeffannu keessaa tokko. Filannoo haqaa walabaa fi yeroo eeggatte jechuun maal jechuudha? Filannoo haqaa gaafa jennu gaafa paartiileen sirna dimokiraasii keessatti wal dorgomuuf deeman wal qixa loogiin tokko osoo hin jiraan koomishina filannootiin ilaalaman jechuudha. Kun jecha firii joosan ibsa. Feeyir gaafa jennu immoo haqa jechuudha. Haqa jechuun hawaasni qaama barbaade paartii barbaade osoo roorroon tokko irratti hin gaggeeffamne osoo doorsisni tokko irratti hin doorsifamne osoo hin arrabsamne osoo hin tumamne gabbee gaafa filachuu danda'e jechuudha. Kan biraa pireedik kan jennuun sanii jechuudha. Pireedik jechuun biyyoonni garaagaraa yeroo garaagaraa murteeffataniiti filannoo godhatan. Fakkeenyaaf akka heerri mootummaa biyya teenyaa lafa kaayutti biyya teenyatti filannoo waggaa 5tti al tokko gaggeeffamaa jechuudha. Kana waggaa itti dabaluus yookaan hir'isuus hin dandeenyu. Pireedik jechuun dimokiraasii keessatti ijatanii ilaalamaa jechuudha. Waggaas itti daballee yookaan irraa hir'isnee dimokiraasiin ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Afuraffaa irratti immaas sagalee wayyabaa argachuutu dimokiraasii biyya tokko keessatti akka jirtu mirkaneessa. Sagalee wayyabaa yeroo jennu maajoritii ruul jechuudha. Filannoon gaggeeffamtee qaamni sagalee wayyabaa sagalee guddoo hawaasa isaarraa argate mirga biyya san bulchiinsa dhaabbatee bulchuutti qabaa jechuudha. Biyya san hoogganuu danda'a jechuudha. Qaamni sagalee xiqqoo argate immaas yaanni isaanii akka gaariitti kabajamee fi mirgi isaanii kabajamee fi eegamee fi kunuunfamee fi tiriit godhamuu qabanii jechuudha dimokiraasiin jiraachuudhaaf. Kana malatti immaas pluralizim waan jedhamutu jira dimokiraasiin jiraachuudhaaf. Pluralizim jechuun namni yaada garaagaraa siyaasa garaagaraa qaba bifa paartiitiin ijaaramee gaafa wal dorgomuu danda'e jechuudha. Loogiin tokko osoo hin jiraannetti paartiin garaagaraa damaltii paartii kompitiishin kan jedhamu san sodaa tokko malee paartiileen garaagaraa jiraatanii yaada isaanii hawaasatti dhiyeessanii dorgomuu danda'utu irra jira. Amma fakkeenyaaf bara dargii keessa paartii takkaa ol jiraachuu heerri gaafatanii na jedhamu. Heerri dargii paartii takkaa ol biyya keessa akka sossootu na jedhamu jechuudha. Paartiin seeraanis karaa seeraan alaatiinis yoo ijaaramte tarkaanfiitu irratti fudhatamaa ture jechuudha. Amma sirna dargii dimokiraasii bara dargii san karaan ittiin kuffifnu keessaa nu tokko jechuudha. Kana malatti immaas sekulaarizimii waan jedhamutu jira. Amantii fi mootummaan dhaabbata garaagaraati. Mootummaan amantii irraa walaba, amantiin mootummaa irraa walaba. Amantiin mootummaa dhimma mootummaa keessan galu, mootummaanis dhimma amantii keessan galu jechuudha. Kanaafi wantoonni kana fakkaatan biyya tokko keessa dimokiraasiin jiraachuu fi jiraachuu dhabuu karaalee ittiin mirkaneeffannu keessaa gurguddoodha jeetiin fudhadhaa jechuudha. Sirriidha. Gaaffii itti aanu gaaffii sii qabu silaa filannoo amma deemaa jirtu tanaaf jechuudha dimokiraataadha moo dimokiraataa ta'uu dhabuusii mallattoon yookaanis wanni beeynuun ni jira adda baasuudhaaf. Jechuun amma filannoon wayii gaggeeffamaa jirti amma gaggeeffamutti jirtu kan gara fuulduraa gaggeeffamuuf deemtu. Amma guyyaa 10 kana keessatti waan gaggeeffamu deemtu fakkaate akka ministeerri fayyaa Dr. Liyaan dubbatteetti filannoon bara kana gaggeeffamu deemtu. Duraan sababa koronaatiin dabartee turte ammaaf garuu akka dandeemtu waan dubbattee jirtuuf waan gaggeeffamu akka fakkaatti haala kanaan jechuudha hidhamtoonni siyaasaa osoo hidhaa jiranii filannoon mootummaan biyya bulchu qoftiin kophaa dorgomee filatamuu ni jirti waan joomee kanaan wal qabsiisituma nu ibsi. Ilaala reefu haayilaayitii isaa kaasuufiin ture kaaseetiin ture waa'ee kanarratti amma gaffageenyaan dubbachuuf yaala. Amma waa'ee filannoo gaggeeffamuu deemtu kana filannoon tun sirriidhaa sirrii miti jennee dubbachuudhaaf xiqqoo ulfaata. Maaliif ganaa filannoo sanisii gaggeeffamteen agarre. Garuu filannoon takka yeroo gaggeeffamtu filannoon san bifa dimokiraatawaa ta'een gaggeeffamte moo hin gaggeeffamnee hajuu ulaagaalee ittiin madaallu gurguddoo sadiitu jiratanii reefu lafa kaaye. Durarratti paartiileen biyya san keessa jiran qaama filannoo abbummaadhaan gaggeessutu jira electoral commission ka jedhamu kana jechuudha. Qaamni kun paartiilee biyya sana keessa jiran hunda loogii takkaan alatti walqixa galmeessee
recognition walqixate isaan kanaaf laatee yoo treat godhuu hin dandeenye ni kufti jechuudha. Filannoon jalqabuma irratti ni kufti. Kanaafuu electoral commission filannoo kun paartiilee biyya teenya tana keessa jiran hunda ija walqixateen ilaaluutu irra jiraata. Kun karaalee filannoota dimokiraatawaa ta'e ittiin gilgaallu keessaa isa duraati. Lammaffaa irratti ammaas hawaasatti gabbu'a. Hawaasni uummanni paartiilee yaada garaagaraa qabatanii isaanitti dhufe kana sodaa tokko malee doorsisa tokko malee bahanii filachuu danda'u turre jiraata. Yoo doorsisni sodaan fi wantoonni kana fakkaatan kan jiraatu ta'e filannoon san filannoo dimokiraataa tawaadhaa'ii gaafiin jettu mallattoo gaafii guddoo jala galuu dandeessi jechuudha. Sadaffaa irratti yeroodhaan filannoota akka dimokiraatik election ta'uu fi ta'uu dhabuusaa madaalle yookaan gilgaalle jechuudha. Kana yeroo hin jiru amma fakkeenyaaf USA keessatti filannoon kan gaggeeffamtu waggaa murtaa'eetu jira. Preedi kan jedhamu jechuudha. Itoophiyaa keessatti akkasumatti jira. Biyyoonni waggaa 5tti gaggeessantu jira. Biyyoota waggaa 6tti filannoo gaggeessantu jira. Saniin olii sanii gadiis kan gaggeessan jiraachuu danda'anii jechuudha. Ammoo heera mootummaatiin gaafa murtaa'e irraa jalqabee yoo waggaa 5 jedhame waggaa 4tti gabbutuunis hin danda'amu gara waggaa 6tti ol guddisuunis hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu ulaagaalee sadeen tanarra dhaabbannee filannoo biyya takkaa biyya teenyaaf dabalatee jechuudha. Filannoon san filannoo dimokiraatawaadhaa yookaan miti jennee madaaluu ni dandeenya jeetiin fudhadha. Ayyee. Mee Oromoon sirni dimokiraasii sirni gadaa sirna dimokiraasiitiif bu'uuraa jetti Oromoo. Mee kanoo akkamiin nu ibsita? Dimokiraasiin kan dhalate Oromoo sirna gadaattiin immoo biyya alaatti yookaan Giriikootaan akkuma reefu nu ibsitee akkasitti dhufu. Mee kan akkamiin wal simsiisina? Oromoon nuti sirna dimokiraasii kan addunyaaf nuutu gumaachee jechuudha. Laala akkamiin beektamaan hawaasa keenya kana wanti adda godhu biyyi teenya tun biyya bulchiinsa waloo waliin qabdu kan taate jalqaba jaarraa 20ffaa irraa eegaleeti. Achi dura naannoo garaagaraatti bulchiinsota adda addaatu ture. Amma gara kaaba Itoophiyaa kanatti bifa taayitaan nama tokkorraa gara biraatti ittiin dabartu bifa gurguddoo 4tu ture. Kaduraati yoo danda'e ajjeesanii taayitaa walirraa fudhachuutu ture. Yoo kun kan hin danda'amne taate immoo nyaata fi dhugaatii keessatti waan summaawaa walii kennanii bifa saniin taayitaa walirraa fudhachuutu ture. Akkasumas assassination waan jedhamutu jira. Eeggatanii gartee karoorfatanii ajjeesanii taayitaa fudhachuufaatu ture. Dabalataanis shiraan taayitaa walirraa fudhachuutu ture jechuudha gara kaabaa kanatti. Aadaan dimokiraasii biyya teenya gara kaabaa kana keessatti bal'inaan hin beekamu turte. Gara hawaasa kibbaa kana yeroo dhufnu jechuudha. Baruma durraa jalqabee taayitaan abbarraa ilmatti hin dabartu. Taayitaa ummataatu qaama jaalate taayitaa irraa mulqee qaama jibbe taayitaa irraa mulqee qaama jaalateef taayitaa laachaa ture jechuudha. Kana keessatti akka ijootti hawaasa Oromooti. Uummanni Oromoo sirna gadaati qaba. Sirni gadaa kun dimokiraasuma addunyaa kanaafuu bu'uura jedhamee fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf qorannoo fageenyaa gaggeessuutu nama barbaachisa. Yuurooppiitu Oromoo irraa fudhate moo Oromootu Yuurooppii irraa fudhate jechuun qorannoo guddoo waan gaafatu kan irratti dubbachuu hin danda'u. Garuu osoo hawaasni naannoo baha Afrikaa kanaas guutumattuu hawaasni Afrikaa uffata illee uffachuun jalqabeen uummanni keenya sirna dimokiraatii kana akka eksarsaayisii godhe ragaa hedduutu jira jechuudha. Kana qorattoonni Oromoon ta'inillee yerootti mirkaneessantu ture. Ayyee gahee gaafii takkaan si qaba ammas gaafiitti aantu seekularizimii eega taate amantii fi mootummaan wal keessan galan amantiin mootummaa keessan galtu mootummaan ammoo amantii keessan galu garuu yeroo tokko wanni mul'atu mootummaan biyya teenya amantii islaamaatiif waa godhu jechuun amiirootas yookaanis koree giddu galeessa kana filuu fi akkasumatti kiristaanotaaf ortodoksiif wantoota garaagaraa godhu keessa galuutu mul'ata. Kan akkamitti ilaalta? Yoo godhamu ta'e dimokiraasiidhaan wal faalleessa. Keessattuu dimokiraasii dhiyeenya kanatti addunyaa irratti eksarsaayis godhamaa jirtu kanaan akka malatti wal faalleessaa jechuudha. Dimokiraasii fi amantii waliin hin deeman. Keessattuu biyya
amantiin garagaraa jiru keessatti amantiidhaa waliin dimokiraasiin oofne yoo hajaamu taate dogongaraatu uumama. Amma namni yeroo hedduu dargiin balaaleffata. Dargiin gumaachi inni biyya tanaaf oole keessaa tokko fi guddaan hangafni for the first time in Ethiopian history, state and the church was separated from each other during the Derg regime. Sabna dargii kanaatu yeroo jalqabaatiif amantii fi mootummaa gargar baasee jechuun seenaa biyya teenyaa keessatti. Maaliif achi dura official religion Itoophiyaa keessatti amantii ortodoksii kana ture. Official religion jaamee kan fudhatamu jechuun mootummaadha. Dargiin waan guddaa uummata keenyaaf hojjete keessaa tokko kana. Amantii dhimma mootummaatiin gargar baasuu dandeesse ture jechuun dargiin. Hamdaallee waan dargiin godhe hedduutu jira. Fakkeenyaaf lafti qotee bulaaf barattoonni yeroo baay'eedhaaf qabsootti gaggeessaa kan turan. Lafti qotee bulaadhaaf. Laarash jechuun lafa qotee bulaa deebisi. Laandu tuuti la khajaanisan. Kunilleen bulchiinsa dargii jalatti deebisaa harkate. Amma gaa dabree mootummaan dhimma amantii keessa yeroo seenu ni argama. Warri amantaalleen dabree dhimma mootummaa keessa yeroo seenu ni mul'ata. Kun automatically dogongora guddaadha. Dimokiraasiin faalleessa. Kanaafuu yoo wanti akkasii jiraatu ta'e addumaan furamu jechuudha fudhadhaa jechuudha. Keessatti argamtee ni ajjeefamte jechuu faatu ture dargii keessa qubee barate jechuun sirra dhageemnaan sadarkaa ajjechaa faatu namarra gahaa ture jechuudha seenaa dabre keessatti. Achuma boodaa'u barbaruma dargii boodaa'u hanga qubeen biyya tana keessaa baatu taaboonni sossoofaa bakka itti jaamuutu ture. Waan garagaraatu gaggeeffamaa ture qubee tana biyya tana keessaa baasuudhaaf garuu qubeen akkanumatti kennaadhaan uummata keenyaaf tola waan kenname waan hin taaneef wareegama gurguddaa fi qabsoo bara dheeraa booda waan mirkanaa'e waan ta'eef abbaan fedhii dhaabbisoo qabaatees dhaabbisuu dandeenyee dagaagaatuma jira itti barachaatuma jirra nutiis warra qubee saniin oomishame keessaa tokko jeetii yaadaa jechuudha anaa fi atti dabalatee. Hayyee galatoomi faamii ibsa bal'aa nuuf kennite waa'ee dimokiraasii ulaagaalee jiraachuu dhabuu ittiin mirkaneessinuu fi filannoo haqaatiif akka ta'uu dhabuu waan ittiin madaalufaa qabxiilee hedduu seekularizimii hedduudha nuu kaaste sagantaa har'aatiif hanganuma jennee asumarratti goolabnaa sagantaa biraatti yeroo biraas qabannee hanga walitti deebinutti har'aaf daawwattoota keenyaaf gabanumaan galatoomaa jennaani. Atis galatoomii waan gaarii hojjechuu jirta jajjabaadhu waan kana caalaa hedduu sirraa'inaa ulfaadhuu siin jira. Abshir galatoomi faamiyatis daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarratti goolabnaa sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti gamanumaan nageetti isiniin jenna.